نجي قبضة شيخ جرتا الحمد لله إيجا سنتي جريجا أنا كمان تجعل دوستي مفيا إلا أما حال كان كيف ساعتين أفريدا أبا منا قوم إيرا فاجرة وجي ما جمرتي تسينا جوغو غلا ماشي نتي وجي يرو ترجي jechuun miti torbee keessa al tokko qofa nyaattu jechuun torbee keessa al tokko qofa yoo hojjettan akkamitti nyaattu garuu sin garuu waan isin yaadaa jirtan jechuudha gaa rabbii wal beekna Mubaarik Musammaa waan inni gurbaa miskiina kanatti hojjete kottaa na duukaa ilaala. Oromoon koo maal jedha isinitti fakkaata? Kanna namatti gofaltee nama irratti gahaa illa. Kun jechuummaa inni liqeeffataniin fuudhinaa jechuudha bakka haasaan kan biraan jiru yoo liqeeffatanii fuudhanii akka mucaa kanaa ta'uu dandeessuudhaaf. Okay. Aduh bobo, wajib paham ini dah tu. God up. Maal jedhaa jara isinitti fakkaate amma mucattii kana nanii kamuun dhiisa akkamiin godha liqii jara sanaa kana harii itti baasee fuudhee keetan immoo akkamitti mucaa kana hiika maalan godha amma wanti gochuu qabu maali akkas jedhaa jira mucaa akkas jedhaa jira maayini Na. Entau kun. Dhugaa rabbicha lamaanuu ilmoo keenya jallataa keenya numatu sirreeffata malee jechuudha tokko jibbinee tokko wanti nu jaallannuuf hin qabnu jallataa keenya ofumaa keenyaaf sirreeffanna goonni keenya garuu Acaaluu Hundeessaa Boonsaa Gurmeessaa Waaqfolaa Jibitti Dagaagaa Qumbee Abebee Kuraa አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ 2 3 4 ማግባት አንፈልግም አንፈቅድም የምትሉ ሰዎች ምን ሆናችሁ ነው ግዴታችሁ እኮ ነው ይሄንን እየመረራችሁት ቢሆን ዋጡት አማኑ ጊዜ ከነ ጆሊያ ከከናቲ ከኑ ጀጀቤሱ ቀብ ጆሊያ ከከነ ኦፊን ቤክቲ አምሪ ወይ ለላፍስቱ ባየጃለታም ተሩ ከነ ኬስ ኩኒ ሶባ ፕሮፓጋንዳ ደማለ ዋንተ ኡደንደው ሚግ እቱ መጀኑ ጀኑ ሰላመታ ራንፈኔ ረጀሪ ሙስሊማ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ጅርቱ ነጉማ እስን ጀሪካኖ አከም ጅርቱ ጎሩስ ነጉማ ሚቲ ደሞ ባየስን እቲ በሬዳ ዝራ ዋነስን አርገተን ከነ ቁፈም ቢቆ ማት ወሊም ነው ዱጋ ረብቻ በሬድኒ ኬኩ ነው ይሳሩ ፈላም እቹማ ከከናኑ ደዳለቾፍ ነኮ ስንብራ ባየ ፎክሳ ጀራውት ወደትም ነው ገረብራቲን ሞ ቦይቺ ፋይዳ ቀባና እንጀራጁ ቦኡን ቆርቸ ገቲን ሳጥቃ ቦአንሳ ገሩ ጉዳ ዋንተ ኤፍዮ ጥቃተ ቶርበንቲ አልቶኮ ቦኡዳን ጅሬኛ ቢልሳ ጅራቹ ደንደኛ ጀዳን ፕሮፌሰር ሂዴሞ ዮሺዳን ጃፓኒቲ ቀለዳዝ ማኒ በርኖታ ኢማል እቲ ቡልጋፈተን በነሜራ ጀት ሴንቶርቤት ሚቲ ከነሰን አልቶኮ ቦሰን ይና ጋር ገተኑ ጆሌን ኬኛ ከንቀኒቲ ሲያቶር በቦንጁ ማል ሲያቶር በቀኒቲ ሳቶኮ ኬሰ ሲያቶር በካምቦ እንደኑት ጁ ሜሬሽ ገመቹች ሜሬ ሳይንስ እቺ ጊዜ ቆረቱ ኑን ቤኩ ኑላሌ Amma fi bosona keessa jira yeroo dhihootii gara magaalaa ni dhufna eessa akka dhufnu comment nu barreessaa ni nagaa qabdu nuyyuu baddaa galuudhaaf nuyyuu baddaa galuudhaaf eessa abbaa keessanitti as dhuftu achuma baddichuma keessa taa baddaa keessa nyaanni jira baddaa keessa beet kiraayin hin jiru baddaa keessa wanti meeqa hin jiru sana laalaa madisin as dhuftanii maal gochuudhaaf إلا أما حال كان كيف ساعتين أفريدا أبا منا قوم إيرا فاجرة وجي ما جمرتي تسينا جوغو غلا ماشي نتي وجي يرو ترجي jechuun miti torbee keessa al tokko qofa nyaattu jechuun torbee keessa al tokko qofa yoo hojjettan akkamitti nyaattu garuu sin garuu waan isin yaadaa jirtan jechuudha gaa rabbii wal beekna aftama ida aftama baayisu zero de tokko meeqadha Saddeettamii tokko. Afurtamee deema afurtama. aftama ida aftama baayisu zero de tokko Zeeroodha. zero miti caarata tokko Tokko.
wanti waan bira haasa'uun qabu irra deebi'aa baradha jechuun kutaa biyaansi kutaa lama kaasaa yookiin tokko lama kaasaati irra deebi'aa baradha zeerootti deebinee isin hin galchinu achii kaastaniitu irra deebitanii barattanii irra caala waan kana baraa deemtu. Gizee herreegni baratamu qoy maskootiidhaan ba'aa jirtumu qoy amma jireenyuma keessan keessatti akka kamitti jiraattuudha. Jireenyi keessan ikkoo maatimaatiksiidhaan bareechee akka kana wal qabataadha miti akkamitti jiraattu sinama. Mubaarik Musammaa maal godhaa jira? Mubaarik Musammaa hojii akkamii hojjete? Mubaarik Musammaa nuti wanna akkanaa asirraan eegnu baay'ee nama eellaayisa. Mubaarik Musammaa waan inni gurbaa miskiina kanatti hojjete kottaa na duukaa ilaalaa. Ayeegaa abbaa koo Mubaarik Musammaa maal sitti hojjete uummata Oromootti himadhu. Mubaarik birrii gargaarsaa waan ittiin deemtu sii bitaatee birrii guurratee deeme utuu waa tokko naan godhin utuu waa naan bitin dhiisee deeme jedhe kana fudhatee deeme jechuudha. Birrichi birrii meeqa ta'a kan inni sassaabame? Kan sassaabame birrii 100,000 gaafa jalqabaa 130 booda kana motoriin 180 jennaan 180 sassaabame hundaayyuu motorii si binna wayiin hin jenne wayiin birrii keessii deebifna hin jenne hundaayyuu fudhatanii deeman. Fudhatee deeme jechuudha. Eshi qarshiin kun eega sassaabame birricha kana eega si sassaabe hammam ga'eera? Kara 6 ga'eera 6. 6 guutuu waa tokkittii siif hin goone jechuudha. Gosa tokko waan xinnee waa tokko hin goone. Eshi namnati itti himatte immoo jira? Jira baay'ee yoo tasaatti himatte bilbila dura na jala kaasaayyuu turanii booda kana bilbila narraa kaasuuyyuu hin didani. Eshi akka qarshiin kun si sassaabame laayivii irratti ragaa qabdaa? Ragaa guutuu qaba. Sagaleedhaanis viidiyoodhaanis ragaa guutuu qaba. Okay, sabira jira viidiyoocha. Okay, viidiyoocha namni barbaadan asirra isiniif hankaa waan akkanaa asirraan eegnu nuti hangafa keenya jenneeti kan nuti si ilaallu waan akkanaa baay'ee sirraa fokkisaa. Egaa akkuma argitanu kana ilaamu mucaa miskiina kana Mubaarik Musammaa waan inni itti godhee argitaniittu. Mubaarik Musammaa jechuun abbaa keenya waadanuudha laanni. Inna nummoo waan isarraa baran waan akkanaa itoo hin ta'in waanuma gurguddaa nyaa bichaa Mubaarik Musammaa deebii barbaannaa. Mubaarik Musammaa dhugaa rabbichaa wanti jarri jedhaa jiran kun yoo dhugaa ta'e shame on you. Shame bakka siif baay'ee sheemidha. Nama akka kanarraa birrii nyaattee dhokachuun baay'ee si sheemidha. Abeet! Haw jechuun akka kamitti baay'ee dandeessa garuu maaliif baay'ee dandeessa guddadhu. Wallaggarraa natti bilbilanii si dhabuun barbaannu Hacaaluu bayi biyya gadhiisiiti. Eenyu qaamni si jeesu dhaadatu? Maal natti dhaadata namni natti dhaadachuu hin danda'u. Dhaadachuun immoo maal barbaachisa qaamni natti jeesuu barbaadu dhufuudha. Guutummaa akka kanaatiin kan si nyaachise ati. Dhugaa rabbicha akka kana ta'uu keetu si nyaachise guutummaan akka kanaa akkoo biyya kana keessatti hin barbaachisu. Guutummaan akka kanaa akkoo biyya kana keessatti si nyaachisa. Qobaa kee jirta namni waan si dhugaa jiru sitti fakkaate malee qobaa kee jirta. Jettanii sen Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa kanatti cinquu jalqabdanii. Kan biraa dhiisaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa mucaan tokko sin jaalladha jettee irraa mala.
جدي قاسين يا جدي يا ربي أنا محمد أستاذ القلي الرنتن جدي قاي قاسين تي أكم نجيك أبدا شيخ جرتا الحمد لله يه سي إيه قاسين تي جدي قا أنا كمان سجالة دوستي في عربان يا باي سجالة تاني والفات دو قالتهم يا أيه تلتل أيه 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 قالت أستاذ الشيء الفات أيه سلام عليكم أيه أصوصي نركي ربنا نجيزين أحبكم الله الذي أحببتني لأجلي قالتهم ما الفات لا ربي سنساجي كان جالتهم جالتهم ايشي امس ننقلشا ان كان جالا مصباح اسمن ان كان جالا ديمو وست دابدو اوانا نبولي وانكي يتدام jechuun ustaazaaf akkamitti kabajaa kennuu dhiiste kan yeellaa histesiidha mamma loqodaa akka naannoo sanaatee garuu nan beeka haa ta'u malee bicuusii kabajaatti kennuu qabda bakka inni soraadhe kan biraa kan an soraadhe Barakallah dhamu kan auzu billah jannash anjirinyuu gisitti nama tokko sodaadheen beekun nama tokko sodaachuuttis fedhiin qabu kan jedhe caalaa bultumeedha kan inni sodaadhoo jiraate waaqa tokkicha qofa jireenya kottan nama sodaadheen beeku dhugaa garuu nan sodaadhe dhugaan ilmoo waaqaati waan taateef dhugaa baay'een sodaadhe naman sodaadhu maaliifan naman sodaanne si ittiin darbu namattis hin darbu yoo natti darbe immoo haadhoo kosoo ta'e hin dhiisuun waan godhetti hin gaabbine baay'ee gammadaa kooti jireenya koo keessatti ani wanti guddaatti gammadoo jiraate waan yaade sana galma gaheera galma haceen tokko yoo du'es hacee kumaatamaatu dhalata haceen kumaatamaas jira ታፕ አድርጉ የኔ ውዶች የኔ ፍቅሮች ታፕ አድርጉ አለሁ እሺ እናንተም ታምራላችሁ የኔ ውዶች ዋዮ ጊፍቲ ዲራ ከነሙ ዲስናኒ ያከና አንዱፍታኒ አመሰግናለሁ ኦኬ ታንክ ዩ እሺ ታፕ ስጦታም ካለ ጊፍትም ካለ አበባ ቆንጆ ልጅ አበባ ትወዳለች አበባ እኔ ሌላ ስጦታ አልፈልግም አበባ በጥቁ እሺ ወንሽሌ ምን ነው ጠፋሽ የኔ ቆንጆ ዊንሺ ሚንሺ ኪንሺ ጊፍቲን ዲራፊን ከነሙ ጀደሜን አንዱር በፈካቴ ድፍቴ ረቢን ሆጂ ኬ ከና ዮካን ጭንቂ ኬ ከና አርጌ ለጉሲ ፈከን በበግ ቤት በግ ገባ ጀት ጀርሱን ፋይን eenyuun dhiirri isa kam dhiirri isa kam dhiira isa kam akka ta'e natti himnaan dhugaa rabbicha kaardii shallamamtu kaardii abbaa dhibbaanis hin shallamaan dhiira isa kam akka ta'e qofa komantii irratti naa barreessa Koo akkamitti gizee kana dhiiraaf durbaa adda baafachuu dadhabne nu dhiiraaf durbaa akkamitti adda baasnee baruu dadhabne nu gizee kana waan akkamiitu nu quunname waan akkasiitu nu quunname kana qofa seetu miti isin kunosa kana osh durba moo dhiira adda baasaa natti maan ija koo amanaan jiru an yeroo kana ija koo amanaan jiru an dhugaa rabbicha adda baasaa natti maa kun dhiira moo durba
Iramoo durba kun. Nama zeeroo baay'isu tokko hin beeknedha kun. Dhugaa rabbichaa kan miidiyaa irratti ba'aa jiru zeeroo baay'isu tokko hin beeku. Zeeroo baay'isu tokko meeqadha? Tokko. Kunoo ani isiniin hin jenne. Zeeroo baay'isu tokko moo? Miti. Zeeroon hin baay'atu. Zeeroo baay'isu tokko. Zeeroon baay'atee zeeroon lakkoofsaan baay'atu. Oh my god! Meeqa taa'e zeeroo baay'isu tokko? Tokkuma ta'a. Oroota mucattiin kun tu pirezidaantii taate maal isinitti fakkaata? Jiil. Pirezidaantii nuuf taatu. Dhugaa rabbichatu pirezidaantii taate biyya kana guddisuu giidoo isaa qabdi humna isaa qabdi. Liqiluudha mo'antee. Biyya kana kan nu bulchuu qabdu mucattii kana bakka. Yoo biyyattiin kennamuufii dhiise illee naannoon kennamuufi. Naannoon illee yoo kennamuufii dhiise godina kennamuuf. Godinni illee yoo kennamuufii dhiise jechuudha. Mana koo dhuftee aangoo fudhatti malee dhugaa rabbichaa naftu mucaan kun lafatti akka kanaa beekumsa isii kana lafatti hin hambisu. Warri kun golgi isaanii nu ሰበር ዜና ገዳዩዋ ሚስቱ በ16 ዓመት የባለቤቱ እህት ባል የሆነውን ይህን ሉንጎ ሉቃስ የሚባለውን በ15 ዓመት ጽኑ እስራት ፈርዶባቸዋል። ሚስቱ አደይ ጌታቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የነበረውን ይህን የ26 ዓመት ወጣት ተጫዋች በማስገደሏ የ16 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶባታል። ተባባሪ የሆነውና ገዳዩ ሉንጎ ሉቃስ ወይም ደግሞ የሚስቱ እህት ባል የሆነው ይህ ግለሰብ 15 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ዛሬ ፍርድ ቤት በዋለው ችሎት በይኗል ወይም ደግሞ ወስኗል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከፍተኛ ተከፋይ የሆነውን የባህር ዳር ከነማ ተጫዋቹን እንዲሁ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የሆነውን ይህን የ26 ዓመት የአርባ ምንጭ እንቁ የሆነውን ተጫዋች ገዳዮቹ ባለቤቱና የባለቤቱ እህት ባል የሆኑት ግለሰብ ለረጅም ጊዜ አቅደው ነው እንግዲህ ይህን እንቁ ተጫዋች የገደሉት። ስለዚህ አለልኝ አዘነ ራሱን አላጠፋ። የተሰጠውን ፍርድ እንዴት ተመለከታችሁት? ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሪፖስት፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ ኦሮታ ጊዜ ሪዱር ባጄሱ ዱጋራ ብቻ ባዬ በቃ ወንቲ ኩን እንቀወጣማ ሶሻል ሚዲያ ከነራቲ ሚለ tokkoon dhaabbat garuu moo ጊዜ ዱር ቢዲራ አጄስቱ waa tokkoon jedhamu bakka akka waan normaalii way itti ilaalamu garuma fonti kun mucattiin kun amma abbaa manaasii obboleessa siitii wajjin taate ajjeessiif obboleessa siitii wajjin taate abbaa manaasii ajjeessiif gizee duraa gizee jarri wal fuudhan keessatti baga gammadanii kan namni jedhe abaaboo manaamni furatee dhufe gizee mana jaraa keessa galu fuula si ilaala እጅግ በጣም የሚገርም ቪዲዮ fuula si qofa ilaala abaaboon gizee namni furatee ትንሽ ቀን በፊት ነው አለልኝና ባለቤቱ አይዳ ሰዎች ኬክ ይዘው ቤታቸው መልካም ጋብቻ ብለዋቸው መተው ነበር። ሟች ወንድማችን አለልኝ ደስ ብሎት እየሳቀ ሲቀበላቸው እሷ ግን እንኳን መሳቅ እንዴት በንዴት እንደነበረ እንግዲህ ፊቷን መመልከት ይቻላል ማለት ነው። ቪዲዮውን አይታችሁ እንግዲህ ሐሳባችሁን እሺ በኮሜንት fuula si agartani ለነዚህ አይነት ተጨማሪ መረጃ ሲካለችሁ ነው ፕላስ ምክቷን jarri kun kaamma umrii waggaa 15tiif umrii waggaa 16tiin adabamanii haa ta'u malee murtiin kun ga'aa miti jedhanii maatiin jaraa ammoo ka'anii jiru. ፍርዱ ትክክል አይደለም ሴሪስ ፍትህ አጉድላለች ሲሉ ሴሪስ ለማፋኑ አጂስ ጀረኒ ኡማኒኬ ጀራይሮ ከነኪስ ኢትዮጵያውያን ቁጣቸው የገለጹ ይገኛል። ነፍስ በማጥፋት ወንጀል የተከሰሱት ግለሰቦች የተፈረደባቸው የ15 ዓመትና የ16 ዓመት ጽኑ እስራት ቅጣት ያነሰ ነው ሲሉ በዚህ ሰዓት ቅሬታቸው ያሰሙ ይገኛሉ። ቤተሰቦችና የተጫዋቹ የቅርብ ጓደኞች ግን የፍርድ ውሳኔው እንዳላስደሰታቸው ገልጸዋል። ከተፈጸመው የግፍ ተግባር አንጻር ፍርዱ በጣም ያንሳል፣ አርባ ምንጭ ፍትህ አጉድላለች በማለት ብዙ ነዋሪዎች በዚህ ሰዓት በማህበራዊ ሚዲያና በተለያዩ መድረኮች ላይ ድምጻቸው ከፍ አድርገው እያሰሙ ይገኛሉ። በዚህ ጉዳይ እናንተስ ምን ትላላችሁ? ለተጨማሪ አዳዲስ መረጃዎች የፕላስ ምልክቱን በመንካት ፎሎ በማድረግ ቤተሰቡ
Jarri kun ka haala kanaan daandii gubbaa irratti ba'anii mucaa kanaaf fiti jedhanii iyyaa jiru. Dhugaadhamoo yeroo yaannu keessatti mucaa kana ajjiisanii waggaa 15-16 jedhamuun baay'ee xiqqaadha kun. Borii kamu jechuun ni danda'ama. Waggaa 15-16 jechuun akkamiin ilaalaa horata. So kana jechuun murtii kanarraa namni tokko baratee hin dhiisuu jechuudha. Murtii jechuun nama barsiisuudhaaf. Amma fakkeenyaaf yoo isin nama ajjeestan murtiiwwan yeroo isin irratti murtaa'u murtii sana namni akka isin irraa baratuudhaaf. Namni isin irraa baratee murtii akka sanaa sodaatee hojii akka kanaa akkan hojjenneedhaaf murtiin akka kanaa murteeffama. 15-16 booranii kama booriin akkas ta'a isaayyuu harka mangistii irraa nyaachuudha jedhanii gati yaadaa hojii akka kanaa hojjechuu hin sodaatan. Anyways mucaa saduu kanaafis azanaa maatii isaatiif immoo rabbiin sabrii kennuufi jenna. Sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatiin walitti deebinutti kan jarramee wanaan wajjin turtan.